keessummoota keenya lamaaniin hedduu galatooma jechuu barbaanna. Namni hedduun kan eegaa jiru yeroon gaafii fi deebiin jira. Yeroo gaafii fi deebitti darbin dura keessummaan manaa abbaan siitii kana nu bira jira. The mayor of Minneapolis, Mayor Jacob Frey, is here. I would like to invite him to the stage to say a few words to the guests and to all Oromo communities gathered over here to celebrate the welcoming. Shab God asimadda. Jirtu Oromo! Jirtu Oromo! Jirtu Minneapolis! Jirtu Minneapolis! Akom Gipta Faea! Ani Jacob Frey, Mayor of Minneapolis. Galatoma. Thank you so much, everyone, for being here tonight. It is an honor to be present with you. Baga Nagan Dufta. And it is a great honor as well to be back here again now several years later with our heroes, with our friends, Jawar Mohammed and Bekele Garba. I have to say, you look younger even than the last time that I saw you. Somehow the time away has been good for your weight and your skin. But to have you back in Minneapolis is such a great honor, and I remember about 1 year ago, I was here with my friend and colleague, Councilmember Jamal Osman, and we were putting out a resolution or a proclamation describing the importance of releasing the political prisoners, of making sure that anybody that was speaking out in righteous form in Ethiopia or anywhere else for freedom and for peace, they themselves should be set free. That was just 1 year ago, where the council unanimously passed that resolution where we stood against violence sponsored by the state, that we stood for access to unimpeded humanitarian aid that we need throughout the world, that we had restoration of communications services in Oromia, in Tigray, the release of all political prisoners. And of course, we were asking for an independent investigation into the crimes perpetrated by the Ethiopian government for free and fair elections, and making sure that anybody could participate. These are the underlying democratic principles that we stand for here in Minneapolis, and we are so proud to be standing for those principles with each and every one of you. And so I don't want to make longer what I'm sure has already been a long ceremony, but Galatoma, I'm so proud to be here with all of you. I want you to know that I, as the mayor of Minneapolis, our Minneapolis government, and everyone here, we stand with you. We are proud to partner with you, and it is an honor to stand up for peace. Galatoma, thank you so much. Okay.
Thank you so much, Mayor Jacob Fry. Can you please just welcome Jacob Fry? Thank you, Mayor Jacob Fry. It's not only Mayor Jacob Fry, there are quite few people that have been advocating for the release of prisoners and helping Oromos in many aspects. We recognize and we appreciate Senator Kerry is also here. I would like to invite Senator Kerry to the stage to say quite a few words. She has been with us. She has been helping our struggle in many ways. So I'm inviting Senator Kerry to the stage. Hello, everyone. Did I have that right? I'm going to try to get this right. And I'm looking at Senator Hoffman down there. Is it Gertu? Gertu. 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 Thank you. It's such an honor to be here with you all. Thank you, Senator Hoffman. And it was such a privilege to be there last night. Senator Hoffman and I have been working with this whole entire community, Tashidi, Dr. Opsa, and everybody to get you back home and to get you free. And so being out there on those hot days and seeing mothers cry because of what was going on back in Ethiopia, we are here to tell you we stand with you, we stand for peace, we stand for democracy, and we will continue to be with you so that everyone is free and everyone on this planet is free. So thank you very much for being here. Thank you for letting me join you. And thank you. So glad you are home. All right. I'm short and sweet. Okay. Thank you. Thank you so much. I'm handling multiple stuff at the same time, so thank you, Senator Kerry. Thank you for standing with Oromos. Next, itti aansee sa'aatiin mana kana keessa ari'amuudhaaf daqiiqaa I think 25-30 nu hafe gaafiif deebii godhuudhaaf itti aansuudhaaf jirra. Garuu nama tokkotu nadhiisu yoo asii bahi namoota nadhiifne lamaantu jira. Lamaan san keessa yookaan tokko dubbisee lamaan dubbisee san isintu murteessa. Daqiiqaa tokko qofa as dhufee jirtu Oromoo qofa jedhee daqiiqaa takkitti dubbatee akka bu'u yeroon geessee gara naaf feera. Yeroon geessee. Maayikati yana harkaa butte jedha. Jirtu meesota baga jiraattanii hundaa ol waan gootan hundaaf waliin dhaabbattanii tokkummaan osoo qorra aduu roobaa fi fixeensa hin jedhin dubartiin ulfaa tempereechara digirii seelshiyees digirii faranaayitii 111 keessa DC keessa dhaabattanii hijaaba uffatanii osoo aduun isin tumtu osoo dafqi isin irraa xururamu urga guyyaa haqqeen warkaa nyaatan irraa kaatanii hayyoota keenyaaf warri sagalee taatanii hedduu galatoomaa baga gammaddanii. Dhugaa dubbachuuf dargaggeessa yeroo nuti asitti sagalee taanu asii Oromiyaa wajji ture hanga Jawaar hidhaa ba'utti mana kiyyattiin galu jedhee hangarraa Ameerikaa keessa Itoophiyaa keessa ture mee hamilee nu dhaa nu wajjin jira mee taggatu wallaa ka'ii leenca akkasii qabna. Galatoomi hundaa ol rabbiin guddaan dhageeffadhaa Oromoo yoo tokko taane wanti nuti hin goone hin jiru
yoo isaan biyya hojjetani nuti Oromoon biyya alaa jirru sagalee saba keenyaaf ta'u deebi'aa waadaa galaa yaa rabbi tokkocha ani galanni waan biraa hin godhu waan biraallee hin jedhu sagalee na wajjin ta'uudhaaf Jamaal na wajjin hin hafne bashannantuu ni beeytaniimi mee takka hamilee isaaniif kennaa dhugaa dubbachuuf kana olin dubbadhu sa'aatii gaafiif deebii dheeraa barbaaddanii akkuma keessan Jawaariin akkuma keessan ani isin agarree amma argaa jira isin wajjin asirratti isin booda wanti kophatti nuti agarru gammachuun nuti kophatti qabu yookiin yeroon geesseen kophatti qabu hin jiru jechuudhaaf hayyama yoo ta'e haagii Jawaariin barbaada ulfaadha Jamal Kotas, Jamal. Yeroon geesseen promisii isaa kippi godheera daqiiqaa takkitti fixee Jamalis daqiiquma takkittitti akka daddafee fixee gadi bu'u abdiin qabaa Jamal. jirtuun Hacaaluu Hundeessaan nu yaadachiifti zalaalam ilaa hanga jiraanyutti waa hundi dura galata rabbiif galchina rabbiif galanni haa ga'u Oromootiyaa Minisoota gammaddaniini baga rabbiin nu gammachiise gammachuu walitti nu haa dhaabuunja dhugaa gammachuudhaaf waan hin dubbadhu hin beeku har'a waa hunda dura rabbiif eegaan galata galfadhe baga rabbiin nagayaan hidhaa keessaa fi du'arraa isin baaseen jaan obboleeyyan keenya hayyoota keenya Juhaar Mahammadii fi Baqqala Garbaa akkasumatti kanneen hidhaa hafanis hidhaarraa rabbiin waa baasuun jaa obboleeyyan kiyya kanneen gaafa aduu jabduusan isin cufti warri as keessa jirtan tokko nu jala hafeen beeku Minisootaa tana keessa kan COVID namni guyyatti kumni meeqaan tamluuf dhumu kan abaaboon teenya nu biraa dhumtu isaani jecha ilmaan keenya mana dhiifne yeroo namni guyyatti nu biraa dhumu hiriira ba'aa turre haga warri biyya tanaa maaliin sodaatanii uummanni kun hunduu takka nuti immoo waan nu jiru jiraa jechuu gootawwan keenya kanaatu hidhaa jira gootawwan keenyaan dhumaa ture dinqisifee obboleeyyan kiyya dinqisifee gaafa aduu jabduusan hiriira ba'aa turre osoon qaanfatin osoon sodaatin waa takkallee kabajaa gootawwan keenyaaf qabnu hangana jeen ibsu danda'u yeroo waan hin qabneef haganuma jeetin irraa bu'aa waan na dhageeffattaniif galatoomaa akkasumatti waan qabxii takka kan hin jechuu barbaadu our senator John Hafgon for a long time he fight for us I want to say thank you very much hedduu galatoomaa asitti ka argaa jirtan bashannantuu egaa namni hin beekne hin jiru pirezidantii Ooyaas turtee amma immoo itti aanaa pirezidantii waldaa koomunitii Oromootis isinis akkasuma daqiiqa takkitti waa jettee gara gaafii fi deebiitti itti aansina. Galatoomaa Oromoo jirtu galatoomaa duraan dursee ijaan si arguu kiyyaaf hedduu takka gammachuun na dhaga'ama. akkasumas Jawaar Mohammed yeroon jalqaba ani ilaalaa guddadhe TV irraa ka'e 2014 gaafa Oromo First jechuu ture san middle schoolin barachuu ture Ooyaa keessa ture Ooyarraa performance goone akkasumas Minnesotatti carraa arganne galle alhamdulillah rabbil alamin biyya kana guddadhe afaan Oromoo dubbadhe haga dhummaa qabsoon itti fufaa qabsaan ni kufaa jedhani qabsoon ni qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa gabrummaa hiddaan buqqisna yoo dadhabne ilmoo itti guddisnaa jedhame garuu ilmaan ittiin guddisu'an akka qeerrootitti akka qarreetitti ilmaan teenne itti hin guddisnu itti nu guddistan lafaa kaane humna isinii taana ija isinii taana isin duuba jirra nuuf jabaadha nuuf jiraadha baga lubbuun nu jiraattan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
hedduu galatoomii itti aansuun Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeeruun gaafii fi deebii akka carraa kennuudhaaf keessummoota wajjin garana nu dhufu keessummoota nu makamu Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeera carraa gaafii fi deebii kan isinii kennu isaanii gaayidis kan isinii godhu Ustaaz Naasir Hamzaati. mana kana keessaa bahuudhaaf daqiiqaa 20 nu affeera daqiiqaa 20 tanatti waan manees godhamtee jechuu danda'amtu qofa obbo Baqqalaan waan hedduu isinii deebisaniiranii odoo hin dubbanne hin deemnu akka hin taane waan ka'uu qabu qofa obbo Jawaaris obbo Baqqalaanis presenteeshinii isaanii keessatti waan hedduu isiniin jedhaniiranii gara Ustaaz Naasiritti carraa dabarsee gaafiif deebii kan akka nu hogganan isaanii kennee jira. Bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي أنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فارون قالني ربي سبحانه وتعالى تكو أرقني تقمني وبليان كن يكاكليس نبرا كفنيس كاكليس مكين الرا buufamanii ajjeefamaniis yaadachaa ammallee keessattuu qaama adda bilisummaa Oromoo kan harkarraa 99 kan mana hidhaa keessa jiru yaadachaa ammallee duraan dursee maqaa rabbii 99 ummata keenya kan nurraa kufe hundaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala warra haqarratti kufeef rabbi dil isaanii hadiisu rabbi araaramuuf ربي جنتها خنوف خنجرو ربي مدأسانها فيسو ربي بيئسان الرت ورى نجيان جرات ربنا هاقول جرى نواتك كان صداتنا واني قافة تشاجرو مرقنا ماتي ميتي حق أنا ماتي ميتي حق أكين وربي نوخني وربي أممان نوخني خنوافو بل إنان قيان خنا أولغم منو قيا أرومو في أروميان إبات إنبت بلساتاتي بلسوما إسيهان أرفاتي garuu gammachuunii fi gaddinis wal faana waan jiruuf wanni nakkanname kun dalagaa jabaadha hojii cimaadha sa'aan asii qabnu sa'a gabaabaa waan ta'eef gaafii keessan irra guddaa obbo Baqqalaa Garbaa deebise na fakkaata yoogaa ammallee nutti haftee jettan جواري لين إبسيجرا تكر لمر جرمانيت فرانسيت مماكني سن بدا مالي واني غري غري يو فيتي هادني هادن وان برانا متي باسا كنافو غافي هيرين اسني كنما غافي هنغافة من غافي أدا غافي هاري نما قبوف دوبرتي رانا مشن إيرا رانا مشن أكم جتن ولي قلا دوبرتي رانا مشن إيرا رانا مشن غافي أدا تدل أمان غافة من إيرانو تنددبين آوان جورت ولي قلا هاوتي فاكا ندرة أيه يرونا خني جايرو كيسين أيه أبشر شان مايكي إسني كنينا مايكي وركن ديستان كلاسمو دقيقة تكتي ولتهنا إسن كاتب غلطوما دبي غلطا تيرد الديبي نمني غلطوما جوسون اسمو جرتو مالف منغدوتا في هيوني اوريدي وان جاني جرانيف سا إسن رانيا دما كلتين غرا غافتي تكا يادك ابدني تچي دبرا not too much explanation غرا هوتين را يغلو ديما هذا تو اسبرا مايكي إسن افغاني هذا تينيا هذا ديراتناف دورا هوتن في النت ديرت دبر ان شاء الله سيرا جدبي دقيقة توكو جدبي نمن دينو دقيقة توكو يو دبر سيتن ديفا موجين ساعتي واني كامل أما هاي كيسنار كافودا نرر اللالينا Obbo Jawar Muhammadi fi Obbo Baqqalaa Garbaa baga nagaan nu dhuftanii baga mana cinqaa san keessa illee baatanii baga nu dhalattan jechuudha.
Ani gaafiin kiyya mee ji'a kana guyyaa jaha kaafaawwan waajjira bananne jettee bakka maratti gammachuu ibsitee ana radeemtee oofisa isii bante oofisa isii taa'anii balamaaf jaha akka cufame san jechuudha. Amma koo hooggantoota kaafaawoodhaa ka oofisa banan bakka oofisa bananitti hidhatti guurutti jiran. Isinoo gaarantii maalii qabda yoo biyyatti galtan? Bakka sanitti isin deebisan ani ka jedhu namni waajjira eeyyamee deebi'ee nama hidhe isin gaarantii maalii qabda ka uummata kana sochoosutti jirtanii? Kanaafuyyuu gaafiin kiyya silaa baay'eedha amma daqiiqaan qabu galatooma ijoo waan hin gaafatamee waan ta'eef. Galatooma. Amma gama mirgaatti kan godhu dubartii gama mirgaa yookiin dubartiin hawwooti yoo hawwooti taate qofaan ni baasa. Hawwootiin gama mirgaatiin ni godhitaati. Namni gama narreef dura qaata. Achi gaafa yeroo keessa gama mirgaa. Nama ol kaase gaa'oon. Assalamu alaikum. Johar radu khaytif baga gammanne hadebine santulle selle Allah kuma marawati si gammanne baga rabbine gaasi baase ottu gammanne baga gaduftan anammo gaafis ni fikkamu baga le gambaru baga chofal deebsa ankanu mufuti khawra in qazitu deebse tira wani gaafatu warra barata khaynya hoggana khaynya chofa khoromo haasjur kabiya jiru haala jiru cufa akka barataa keenyatti qolli waan hin gaafatu miidiyaa gubbaa teessanii maaliif wal balaaleffattan wal hin balaaleffatina takka ta'a hoota gaba dubaatti wal gaafadha afaan ingiliziiti afaan amaaraati akka sabni biroo nu dhaga'utti bakki teenya gabbaastanii dhiminaan diganaa nama corqorfamee nama bilisoomee miti ammoo antanii qalannu isin hunduu dubaan dhufaa wal gaafadhaa malee miidiyaa gubbatti barataa keenya kan ba'anee tanaan si gaafadha harka qabadha bilisooma Johar baga dhagee ammoo dhuftan hafallee rabbi subboota nu habaasu abaa'oo teenyallee rabbi nu habisu. Namni sadaffaadhaa hawwootirraa namni sadaffaadhaa. Thank you. Waalaikum salaam warahmatullahi bagana ga arftani wala garre wa isin hujjatan isin maduba de nyatu ay isin daga ibanna isin bakatu nu ga isitani khayri isin daga adem tu bagana ga wala garre namni dubartiin afraffaadha injiru okay right yeroo geessi walakkaasa Second. Kanaaf immoo an gaaffii koo waanan qabu tokko iyyuu hin qabu.
Amdia. Nama tu tuba si dura masa tu. Okay. Ani gafis kamu Johani di bakal adapi. Hegere dereda mal fakati. Especially negotiation akan border ti amna ja tarafga jitti program mukhem te ammo. Nato oromia jitti devi fakati. Gafi kana udara mandare na please. Listen. Akan hire tak ketimai isi nagan. Mari kita berapa masa tu kan? Beri ira. Nama mali bakka takka walitti hin qabne. Warri dhiiraa harka akka malee irratti dummaate shaafiin reefu dura baasee wal keessa godhe. Wal keessa godhe. Hausa. Hey. Ini gaazexeessaan poolis kana ana Hausa. Ani nama muslimaa yoo muslimaa qofa ormi kanneen oromummaa miti. Wal keessa godhuu qaba beeka. Wal keessa godhuu qaba. Booda uummata muslimaatti godhuu qaba kanneen uummata biraa hunda gadi jechuun oromummaa ta'e cabsa. Naa obsa. Wanni asirra dhaabamatu hojii. Waan itti ofirraa isin bira inni ibsu barbaadu. Wal keessa godhuu barbaadu. Asii shaafii qaba. Dengan kepada istilah dulu. Ani Abraham, come forward here. Kami welcome. Oh? Okay, Syafiq belakang ni. Syekh Muhammad. Nama Syafiq select tu. Syekh Muhammad sebut Syafiq berbawa tinggal testa. Tiga nak masuk tu. Iya.
warri gamasina eeggata yeroo takka sirrachi dhufa nama walii gaggeessuudhaaf taa'ee jira nama sanaan tursa kenna. Sagaleedha itti qaadi. የተከበሩ የኮፈኮሩበት በቀለ አጥሮ በበቀለ ደባና ጀዋር በትግራይ ላይ የደረሰው ጂኖሳይድ እርሶ ድርጅታቸው ወደ ስልጣን በመጣ የትግራይ ህዝብ ጂኖሳይድ ብሎ ይቀበሉታል። ለተቀበሉትስ ለትግራይ የደረሰው የሞት ሳይኮሎጂካል ኪሳራ፣ ውድመት፣ ኢኮኖሚካል መሳሳትና የትግራይ ህዝብ ከዚች በላይ ያገራሉ ካለ ሪፈረንደም ቢል ያለ ምንም ውጊያ እድል ትፈቅዳላችሁ ማለት ጥያቄ። ቀጥሎ የኤርትራ መንግስት በፊንፊኔና በኦሮሚያና በትግራይ እንዳለ ያምናል ወይ? ሶስተኛ የመጨረሻ አትጃዋር በቅርብ ጊዜ ባረጋችሁ ጥያቄ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ በሚል ስጋት ይመስለኛል የአብይ ደጋፊ ሆነ የኢንላንድ ኦሮሞ ትግራይ ተወላጆች ይህን ነገር ግልጽ ቢያደርጉልን እና አመሰግናለሁ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسلاوى يهدوا لهم ببشر بعد دقيقة فكان أنما مليون ميكان تذكر دوبة قافية كياكا من شكله كم قال علمنا ما تقو دلقنا ما تقو تنبون دلقنا أبلغون كي دلقنا تكسان بونسيتي نولي بونسيتي تاتيجر شكي ذكر ملك جوهري في ورينو في جتك أبسواني من هدا سينا وصو أمة قرون وتسلابة أيوما ساني نبي سانبيو دلقا إسانيتي أمة قرون وتسلابة قلبي ساني دلقا إسانيتي مولتني جران هافية قافينتية أرانتنا بيبي أنيتيني نجايا بوس نجان نجايا بوسهم برباتشي سود برب نيز نجالنا نجايني إرّن برنجلان نجاين تاتو بيها قوبك بادا إيه wait hold on let me finish yes let me finish قافين أنفي تدا
nagayni irreen biran jiraanne nagaya addunyaan harka dhooyteef nagaya addunyaan jabduun harka jiraateef example nuuf ta'uu dandeessu nagaya buusiinsa Falasxiinii fi Israa'eel iddoo jirtu haa yaadannu amma 30 deemtee Falasxiin irree waan dhabdeef harka silaa dhabde nutis yoo irree hin qabaanne haqa hin qabaanne namni nuuf haqa keenya nuu kan hin jiru bilisummaan kadhaadhaan hin argamtu jechuudha. waan gootan ibsa hin barbaachisu gaafii keessa qofa ibsa kennitan jedhu nu ol deebi'u beekaa. Tole galatooma gaaffii nani gaafadhu gaaffii dhuunfaa koo otoo hin taane gaaffii namoonni kallattii miidiyaadhaan gaafatan gaafadha. Itichaa guddataati Oromoo Diyaaspooraa miidiyaarraa Jawaar gaaffiin si gaafadhu dhuunfaatti jechuudha akka waliigalaatti jechuudha. Jalqaba sochiin atitti baay'ee beekamtee Oromoo baay'een si leellise keessaa Oromoo First kan jedhudha. Isa kanaan immoo OMN hundaa'ee milkoominni guddaan itti dhufeera. Amma yaada Oromoo First jedhu gara Itoophiyaa Firstitti waan jijjiirte fakkaata jedhamta. Isa kana irratti deebiin kee maali? Inni kan biroo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti namoonni leellisu haala qabatama biyya sana keessa jirutti dhugumatti osoo waraanan qabaatiin osoo qawween qabaatiin karaa nagaa milkeessuun hin danda'amaa laata? Isa kana akkamitti ilaaltu waddi kafaa'u? Inni kan biroodha obbo Baqqalee Garbaan amma gaafa dubbatan baay'een isin kabaja barsiisaa kooti haa ta'u garuu waan kaastanitu jira. Dubbii keessan keessatti haala qabatamatti yeroo ammaa jiru kana keessatti karaa nagaa furmaata kennina kan jedhudha. Dhugaatti maal abdattaniiti haala nagaadhaan biyya sana keessatti hiriira waamtanii mormii gochuun hin danda'ama? Isa kana akkamitti wabii godhattani? Inni dhumaa wannoo jechaa jirtu mootummaa wanna kana negosheet goonaadha. Akkamitti negosheet gochuu dandeessu? Aangoo maalii qabdu? Isinuu hidhamaa turtanii mootummaa faanoo hariiroon qabnu quunnamtii hin qabnu jechaatti jirtu. Haala kamiin immoo dhimma kana negosheet gootanii haala Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana keessatti keessummaa isaatti fudhachuu dandeenya? Fakkeenyaaf taatee eengadda Gambeellatti mudate kaleessa immoo kan Walloo irratti konkolaataa irraa buusanii namoota akkasitti ciran kana keessatti dhugumatti saba kana levelii jaarmiyaa kafaa'ootti furuun ni danda'ama? Galatooma. Hangaaf makiyyattan seena baga rabbiin isaan baasee yoo gartee anaa hafee malee dubbiin hin hafne haa ta'u reefun tana sautii isinittan ol fuudhe dhiifama. Wanni sautii isinitti ol fuudheef wanni Oromoo cabse warri lafa odoo taa'u kan lafaan achitti bahee nama wanni ija amma gartee wanni diisitti dalagame wanni obbo Saamuul irratti dalagame waan qalbii namaa cabsu walaakin ammoo yeroon geessen asitti gartee ummata Minisootaatiif maqaa itti godhe yeroon geesseedha. Isan galatoonfadha. Rabbiin umrii isaa haa dheeressu abbaa ilmaan isaa haa godhu. Karaa sheekotiitiin Ustaad Naasir illeen gartee bakka tanatti gabbee akka ulamaani keenya gabba'u kan godhe haa galatoomu. Ammoo gartee Joohar Muhammad Baqqalaa Garbaa baga rabbi isin baase nuti odoo isin achitti isin kenninee jirra duutan jennee gartee dhiifnee jirra. Jarri kun gartee ni baanii ni garran jenne baga haadha teessaniin ilmaan keessanitti walitti isin deebise dhaamsan qabaa dhaamsa ijoollee Walloo hidharraa olataa Ibroodha Walloo ergeetu jira. Karaa gartee yeroon geessatiin isarrattan ergaa Jooharii obbo Jooharii nu gahaa jedhanii inni akka isiniin gahu tan ammoo aakhira biyya tana gartee nagaa goonaa jettan biyya tana akkatti nagaa gootan odoo Abiyyi Ahmad wallaalan humaan beeyni achi jiru odoo Alamuu Simeedha ka gartee ituu fi Karrayyuu waliin fixe kajoollee Walloo fixe achi jiru odoo Awwaluu Abdii kadhuufun irraan citin Baale keessa jiru akkamitti biyya saniin deemta? Joohar Muhammad akkamitti nagaa godhuu barbaaddan? Ana abbaa leencoti sin galatoonfadha. Tilifoona kiyya takkaa lafatti ilaallee sin galatoonfadha. Obboleessa kiyya naa jiraadha. Abbaa kiyya Joohar obboleeyyan kiyya hundi keessanuu naa jiraadha. Umrii naa dheeradhaadha. Gartee galatoomaadhaan isiniin jaa.
gaaffii amma isaan jedhan gaaffii uummata Walloo kan jedhu already pireesideenta Jawaariin dhaqabee jira gara keessaa fi isaan yaada irratti ni kennu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليان كي يا بقلا غربا في جوهر محمد الله دوران درسوتي بقى ربي اللبو اسم باسي بيتان اسم في دي أهلي كيسان كان ربي والاسم نقر سيسي اسم انجرا تلمفا نمنا انقلاو تنفتشو هدو اسنتين ديرسو وانا انقلاو تنفتشو هدو وجولي غافا جوهرين هلكن تدولا أمني أسيت أولا من مالي جتين ديم نتسن نمني واني سيدو بتونجرو ilmaan sun ilmaan teenna ilmaan galata qabdu ilmaan ruuhii nama kanaa baafti talammaffaati obboleessi keenna Joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu jala deemnee dhageeffataa turre waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata nu Itoophiyaa jaangurraan illee dhagahuun feenu neber duunee awwaalamna malee ardarraa qabnee Itoophiyaa dhagahuun feenu waan kana lamuu akka nutti hin deebine nuti cinaachi keenna gubatee jira nafni keenna cinaan muramee dhumee jira kalee malee guyyaa dhangaddaa banii shaangulitti ilmaan Oromoo waan godhan argu jirtan isin nagaa uumnettan nagaa uumna jedhee Joohar biyyatti gale nagaa dhabee mana hidhaa seene nasbee isaa rabbi baase bagbi nagaan isa deebise yaa obboleeyyan tiyya walin sobnu kan bilis tukko mana eegal billa alayk gaafa biyyatti galan baqqalaa garbaa waliin wallagga dhaqanii waraana Oromoo irraa hiikanii galchan waraanni sun summii nyaachisanii dhume namni waan jara sanii dubbate jira hin jiru arrallee ammootuyyuu waraana Oromoo ka dhiiga ufii jiise hidhannoo hidhate diina ofirraa furguggeessaa jiru dura dhaabatanii tokkummaa Itoophiyaa maaliif faarsan haraama alayka wallaahi billaahi tallaahi wallaahi billaahi tallaahi wa rabbal kaaba Itoophiyaa nutti hin faarsinaa lamu salaamu alaykum waan uummanni jedhu dhaga'uun hin feena nuti waan baay'ee amma qabsoo yoo fudhannee fi nuti duraan dursa waan isin nu beekuu qabdan tokkotu jira koongireesiin federaalawaa Oromoo jalqabuma jalqabee gaafa ijaaramuuti jalqabee mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera dhiiroo kana nu dhagaa mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera kana jechuun nuyi malli qabsoo biraa hin deemsisu jennee hin beennu har'as hin jennu gara biraan hin deemsisu hin jennu nuti garuu kan keenya isa kanaa jennee lafa kaa'anneerra waan haaraa amma uumnes miti kun armaan duras
waltajjii kanarrattis dubbanneerra waltajjiiota biroo birattis dubbachaatuma turreera. Nuti mootummaa jala qeequu mootummaa irratti uummata kakaasuu osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna. Kana har'a jalqabne miti yoo dhugaa dubbanneef jechuudha. Kanaatiif akka haaraatti otoo nu gaafachuu baatanii gaariidha. Garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beeknu. Nabi Oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf. Karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu. Isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti. Nu qofa nu deggeraas hin jennu nuti. Ka deggeruu barbaadan deggera. Maallaqaanis deggera, qaamaanis deggera, mooraaliinis deggera, dippiloomaasiidhaanis deggera, waan barbaachisu hundumaatiin bira dhaabbadha. Yoo kan keenya hin deemsisaa haga tokko hin deemsisa hojjettan yoo nu deggertan hin barbaanne. Hin deemsisu hojjettanis gaariidha nuuf. Nuti oopshinii dhuma isiniif dhiyeessaa jirra. Kanaaf uummata keenyaatiif waan haaraa miti waan nuyi har'a dubbachaa jirru jechuudha. Isee kana duwwaa akkasiin nuu beektan barbaanna. Waraana bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu kana hin barbaachisus hin jenne nuti. Isa waggaa duraanii sana yoo dubbanne yoo taate immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walii galanii haasawaarra turaniiru. Waggaa 4 dura isa ture yoo dubbanneef jechuudha. Waliin haasawanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaan uummatatti makatee poolisiitti makatee waraana raayyaa ittisaatti makatee inni qotuu barbaadu qonnaatti deebi'ee inni daldaluu barbaadu waan ittiin bizinesii jalqabu kennamee fi gara jireenya nagaatti ni deebi'aa ka jedhu isaan turratti walii gale nu miti dhaabbilee turratti walii gale utuma kana irratti walii galanii haasawaa jiranii garuu lolli immoo deemsifamaa ture biyya keessa. Gaafa lolli deemsifamu maal fakkaata jennee gara Wallaggaa deemne waliin waan uummanni jedhu dhageenye uummanni waan inni jedhu immoo tokko lamatu otoo hin dhoksini finneetu adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti mootummaanis bakka jirutti dhiyeessine. Gaafa dhiyeessinu ammas deebi'anii irratti walii galanii koree tokko hundeessanii koreen sun immoo uummati bakka jirutti laayivii bakka darbaa jirutti maqaan keenya tokko lama jedhame abalu hin ta'u jedhame kufaa maal jecha eeruun kenname achi keessatti maqaan keenya eerame. Eega isaan walii galanii booda nuti waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nu hundoofne achi keessatti hojjenne. Akka sanitti nama galuu barbaadu galchine nama galuu hin barbaanne dhiifne. Akka walii galtee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofnee maalirra akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana. Nu dhorguu isaa immoo uummatatti beeksifne nuti. Silas walii galtee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture. Maaliif gaafa sana Abiy waa inni ta'u hin beeknu lammaan gara inni itti adeemaa jiru hin beeknu nuti. Isaantu walii gale walii galtee isaanii kana immoo nuyi koree bilisa ta'e niwutiraal ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya amannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne. Oromoon maaliif wal ajjeesaa isa jedhu nuyi quuqamuma Oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innocently waan sana resolve gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne. Akkaataan itti seenames immoo akkuma nama isinitti meedha. Baay'een keessan quba qabdu. Waltajjii akka kanaatti deemaa ture irratti maqaan keenya kan eeramee akka carraa keessa gallee jechuudha. Kanaaf waan isa booddee ta'e hundumaa immoo gabaasneerra. Dhannee ilaaluufis yaalleerra. Biiroo PMs deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra. Miidiyaattis beeksifneerra. Uummatattis beeksifneerra. Mootummaan nu ganeera. Waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera. Kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru. Kan rakkoon adda addaa irra ga'e illee hedduutu jira. Kan ammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera. Gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti. Nagaa buusa jenneerra. Maaliif? Kan wal ajjeesaa jiru Oromoodhuma ture. Kan nagaa dhabu immoo Oromoodhuma ture. Uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra. Haala kanaatiin ture. Gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isinirra jiru
ኦሮሞን ኡንፋዳን ቀዌ ሂንቀበቱ ከንጀዱ ሂንቱሬ አኩመ ከረዩን ቀበቱ ዮካን አኩመ አፋር ቀበቱ አኩመ ሶማሌን ሜሻ ቀበቱ ኡንፋዳን ቀዌሳ ቀበቴ ቢተቴ ካወቴ መነሳ ጋፈ ረኮን ጅሩ ቀዌሳቲን ዮናኖ ሳቴ ፊ ማቲሳ ዮቲክፈቴ ኩን ኦዋድ አጀኔ ዮካን ስሞ ወራ አከና አከሳን ሜሻሳን ይለፈካኑፍ ነሚ ጋፈተ እንጅሩ ወሊ ገልቴ ሰነ ኬሰስ እንጅሩ ኢንፋክት ወንተኑ ኖ ጎቻ ቱሬ ፑሽ ጎቻ ቱሬ ሀገ ቶኮ ቀዌ ኡንፋዳን ኦሮሞና ቀበቱ አትስ መነጌት ቢተዱ ካድ እኑስንስ መነሳት ቢተቴ አካወቱ ጋፈ ረኮን ጅሩ ኦላዳ ወልዋምቴ ጉርሙዳ ወልዋምቴቱ ማቲ ኬራ ጎሰ ኬራ ሰበ ኬራ ናኖ ኬራ ዲና ሮሮቲን ኦፍራ ኢትስታ ከንጀዱ ቱሬ ገሩ ብየ ቶኮ keessatti akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu ture kan nutti dhaga'ame nuuni dararama Oromoon keessa ture nagaa dhabiinsa inni keessa ture kan baay'ee nu yaaddesse kanaatiif waan kun hiniiga ga jedhu abdii ture gaafa sunii fi har'i immoo tokko miti innaa laaltaniif gaafa sanarra har'arra ta'anii waan gaafa sanaa dubbachuun yookaan xiinxaluun baay'ee nama rakkisa nuyi dhuguma quuqamoo saba keenyaaf qabnuuf goon dogoggora hojjettan dogoggora indee fudhachuu dandeenya otoo sin ta'eetiin gootumoo hin gootan utuu ta'uu waamamtanii Oromoo lamatu warra rukutaa jira Itamaajoor Shumiin gaafa sana ture sarara jirus Oromoodha muummeen ministeeraa Oromoodha inni warri waraana ajaju hundumti isaanii Oromoodha ugguu isaan taa'anii lakki waliin ajjeefnu walii gallaa yeroo isaan jedhanii adda bilisummaa Oromoo wajjiniin yeroo isaan walii galan teenyee dhageenyeerra and for the first time gurra kootiin yeroo isaan walii galan taa'ee gaafan dhaga'ee mimmaan buusee boo'eera gammachuudhaaf jechuudha qophaa keenya teenyee waa'ee dhimma keenyaa haasawaa jirraa ofii keenyaan waan keenya murteeffachaa jirra walii galaa jirra afaan tokko haasawaa jirra yaa rabbi si galatuun jedhan kanaatiif akka koreetti bobbaa yeroo jedhan I was the first to move saba kooti kan nagaa dhabe nagaa buusaa jedheen yaade gaafa san kanaaf badiidha jedhe yoo sabi kun dubbate okay nan fudhadhaan yookaan hin fudhannan iyyuu garuu gaafa sanatti badii hin turre waan qulqulluu ture waan dhugaa ture waan sabi sun gaafa sana keessa ture in argina turre rakkoon amma jiru kunis akka inni as ga'u hunuma ilaallaa turre jechuudha kanaaf kana isinumaaf anniisaan gaafi sana akkaataan nuti waan sanatti itti seenne waan nuyi hojjenne eegasiis mootummaa kanarratti garaa kutanne mootummaa nagaa barbaadu akka inni hin taane muranne qabsoo keenya isa jalqabaatti kan nuyi seennes eega sana boodadha eega sanaati mootummaa kanaa wajjiniin guyyaa tokko walii gallee hin beenu osoo nu ari'u osoo nu hidhu osoo hojiidhaan nu baasu waajjira keenya osoo cufu waan meeqa utuu nu danqu kanuma keessa baanee deemaa jirra hidhaas fudhachaa jirra rakkoo jirus fudhachaa jirra maatiin keenyas waan hundumaatiin rakkoo kana baachaa jiran hidhamuu qofa miti maatiin keenya maal akka keessa jiran quba qabdu ammasin waan rakkoo waan maallaqaa waan maaliis hin gaafachuudhaafi miti psychologically rakkoo isaan keessa jiran beektu waan maatiin keenya keessa jiru trauma isaan keessa darban beektu hojiin hojjenne nuti umrii keenya guutuu hojiin hojjenne isa baranneen hin hojjenne mana hidhaa dhaqaa baay'een keessa nama waggaa 30 meeqa gaafa Jawaar gaafan mana hidhaa dhaquu gaafan jalqabu Jawaar mucaa waggaa 6ti umrii isa gaafan tilmaamu umrii waggaa 6 yookaan 7 gaafan hidhamuu gaafan jalqabu jechuudha eega gaafa sanaati kanuma keessa deemaa jirra kanumatti gatii kaffalaa jirra hamma dandeenyu saba keenyaaf waa gumaachina jennee dadhabaa jirra habaasuu haa dhiisuu hin beennu garuu qulqullummaadhaan hojjechaa jirra waan hojjechaa jirru jechuudha gaafa sanas qulqullummaadhaan goone yoo nutti murteessitanii waan barbaadan godhaa jechuu dandeessu nu komachuu dandeessu gadi baaftanii gaatiraatti nu fannisuu dandeessu barbaadan garuu kanuma jechuu barbaada የትግራይን አስመልክቶ አንድ ወንድሜ የትግራይ ጄኖሳይድ ለምን አልተናገራችሁም ወይም ከትግራይ ጋር ተያይዞ የእናንተ አቋም ምንድነው ትግራይ ምርጫ ሲያካሂድ
ሌላው ደግሞ የድሮውን ይሄ ዩኒታሪስት የሆነውን ዊንግ የሚደግፍ ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ኃይሎችን እንደ ኦሮሚያ ኃይሎች፣ እንደ ሶማሊያ ኃይሎች፣ እንደ አፋር ኃይሎች እንደ ተበደሉ ህዝቦች ኃይል አጋር አድርገን ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ የትናንትናውን ሁሉ ረስተን ዛሬ የትግራይን ህዝብና ፓርቲዎችም ድጋፍ እየደገፍን ነው ያለ ነው። ህዝባችን በያለበት ትናንት የተደረገበትን ነገር ሁሉ ረስቶና ወደ ጎን ትቶ ዛሬ የትግራይ ሰዎችን እየተንከባከበና በሙሉ እየደገፈ ነው ያለው እውነት ለመናገር ከሆነ ምክንያቱም በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብ የምንገናኝ ህዝቦች ነን። እኩልነትን የምንፈልግ ነን። ኢትዮጵያ በምትባለው አገር ውስጥ እኩልነት የእያንዳንዳችን እንደ አቅማችን ተሳትፎ ኖሮን የሁላችን ባህል የሁላችን ቋንቋና የሁላችን ማንነት የሚታይበት አገር እንድትታይ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ከትን በሚወጡበት ጊዜ ምርጫ የራሳቸውን ምርጫ በሚያደርጉበት ጊዜ ከደጋፊዎች ውስጥ እኛ ነበርን። ለምሳሌ መብታቸው ነው ህገ መንግስታዊ መብት ነው ስንል ነበር። ከዛ በኋላ በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ነገር ሁሉ ልክ አይደለም ብለን በመሟገት አንደኛ ደረጃ ይዘን ያለ ነው። ትክክልም አይደለም ብለን ማለት ነው። ግን ጄኖሳይድ ብላችሁ ለምን አልጠራቸውም የሚባለው ጄኖሳይድ የሚለውን ዴፊኒሽን ኳሊፋይ ለማድረግ ጥናት ይፈልጋል። ከፍተኛ ጥናት ይፈልጋል። ሩዋንዳ ላይ የተደረገውን እልቂትና ፍጅት ጄኖሳይድ ብሎ ለመሰየም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀው። ረጅም ጥናት ነው የወሰደው። ስለዚህ ይሄም ተጠንቶ ይሄ በዚህ ደረጃ ነው ወይንም በጄኖሳይድ ደረጃ ነው ያለው የሚለው በጥናት እስኪጣራ ድረስ እኛ ከፍተኛ በደል በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው መሆኑን አክኖሎጂ እናደርጋለን። ያንን እንቀበላለን፣ ያንን እንስማማለን። እና ጄኖሳይድ ብለን ለመጥራት ግን የኛ ፋንታ አይደለም። አትሊስት ይሄ የፕሮፌሽናሎች ወይንም ደግሞ ከጥናት በኋላ የሚሰጥ ስያሜ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስንት ሜበርኬሽን ይሳስር ጉቱና የድሮ አውሮፓ ተራ ዱብስተ ነገዲ ka buletin ya chihaf te wae hogganoonni keessa hidhaa jiranii hidhamaa jiran jette garuu bularraa itti fayyadamu. Hidhamuudhaaf, ajjeefamuudhaaf, tumamuudhaaf qophoilee qabsootu seena. Akka kaafaa'utti dhaadannoo dhagamu. Roorroo dhiittaa hacuuncaa jalaa hin baqannu sodaannee dhugaa uummata keenyaa irraan deebisu. Tokko immoo bitafnee dhidhiibamnee immoo baqannu. Hin baqannus hin baqaynus jechuudha. Kanaaf hogganoonni keenya hojii itti fufatu. Waajjira cufan jettaani kana hoggaa cufan kan biraa bannan dhuma. Yoo asii cufan kana bannan. Yoo waajjira jalaa cufan muka jalan nama keenya walitti qabnee dubbifna malee. Yeroo amma duula deeman ture yoo agartan galma hoggaa isaan isteediyoomii nu dhorkan. Handaara irratti dubbisaa ture. Fuudhaniiti ashawaa fa'aa itti naqan isteediyoomii. Nuti qabsoo jennee waan fudhannuuf dhiibbaa nurra kaayamu hundumaa'u tooftaadhaan irra dafuudhaaf hojjetaa deejjirraa hojjennees itti jabaannaa jechuudha. Ka hayyoonni wal arrabsuu hogganoonni wal arrabsuu jettaniif nuti akka paartiitti code of conduct qabna. Naamusa. Hayyuu tokkos hoggana tokkos dhaaba tokkos hin arrabsinus qeeqasee barbaachise keessaan deebisina. Yoo nu arrabsan immoo irraan kaayannu. Qaamni keenya gogaan keenya gogaan achaati. Ni beektanii akka hamaatti fidlaannu ittillee aarru har'a walii galuu baannaan boru walii gala mara qoonni jiru. Amna qabsooti. Nuti garuu nutti iyyan nutti wacan nutti duulan jennee hojii keenya irraa sakandii takka duuba dhaabannu itti fufnaa jechuu kana beekamuudha. Isin garuu osoo akka keenya taataniif jaalanna. Osoo wal arrabsuu baattani. Osoo wal xiqqeessuu baattani. Falmii qabdan naamusaan osoo walii dhiyeessitanii gaariidha. Nu garuu akka beetanii dhukkee nurraa kaasaa kan hayyama qabdan homaa yaadina. Akkamiin warra mootummaa kana amantanii osoo amannee hidhamna nu rabbii uummata malee waa biraan amanna. Uummanni keenya bakkaan socho'u rabbi bakkaan socho'u.
Garuu aangoo qabanii humnaan aangoo irra jiranii tooftaa qabnuun hara hundaan akkuma Baqqalaan jetti dhiibbaa irratti goona mariidhaan furamuu qaba jenna. Mariidhaan humnaa wajjin taa'ee mari'achuudhaaf qophiidha. Maaliifi gadoo kaleessaa laallee rakkoo kaleessaa laallee biraallee isin barru dachii irratti waliin lolle ooyiruu daangaa walitti dabarre akka ajaa'ibti wal jalaa mudhanne hin qabnu waan dhuunfaan qabnu wanni irra wal lolle siyaasa adeemsa irratti kaayyoo irratti kan hidhaniisis waan dhuunfaan ijaan irraa qabaniif miti. Gaafa nu gadhiisanii marii goona jaan mari'achuuf qophiidha. Yaada san irratti dhugaa keenya kaayyoo keenya akeeka keenya lafa qabannee dhiyaanna. Mootummaa bilisummaatiifi sheeyxana wajjinis teenyee dhimma Oromoo dhugaa Oromoo falmuudhaaf qophiidha nu yeroo kamiyyuu kan namni beekuu qaba jechuudha. Karaan nagayaa ni baasaa jettanii waan reefu Baqqalaan jeen irratti ni deebi'a. Kaafaa'uun gaafa dhaabaturra nus erga itti makamne. Tarsiimoo baafate qaba, kaayyoo lafa kaayate qaba, karaa itti deemu qaba. Kanammoo irra deemnee madaallee jirra karaa gumii dhiyoo na godhanne deemnee mirkaneessinee jirra. Sirna federaalawaa kan manni Oromoof sabni biraa qe'ee isaa irratti ittiin bulchu mootummaa fi filate. Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akka qooda isaaniitti akka gumaata isaaniitti waliin bulchan jaaruu tokko. Oromiyaanis Itoophiyaanis sirna dimokiraatawaa uummanni filateen qabultu lama. Kanammoo qabsoo nagayaatiin bakka hin geenye jennet amannee ittiin deemna. Isin hin kijibnu, hin fakkeessinu, itti amanna, qorannee lafaan geenyee jirra, hojjennee agarsiifnee jirra. Waggaa 10 wayii dura gaafa dardaraa sana waa'ee qabsoo nagayaa kitaaba jiishaar tokko qabsoo tokko jira isa wajjin faa hiinee akkanatti wal gahiirra tokko dhiyeessinu namni qoflaa ture. Hojjennee qabatamaan agarsiifne qabatamaan. Ammas tarsiimoo qabna, karoora qabna, takka takka manguddichi tuqee jira, kan tuyne qabna. Hojjennee isin agarsiifna. Practical hojjennee isin agarsiifna jechuudha. Ka tokkummaa Itoophiyaa nutti hin faarsin Itoophiyaa nutti hin faarsin jettaniifi anis gaafa waliin wanni amanu Oromoofis sabaaf sablammii saniifis kan ta'u sirna federaalawaa ka sabaaf sabloonni keessatti bulchaniif waliin bulchan jaaruudha jenneet amanna. Mootummaa Itoophiyaatii fi biyya Itoophiyaa adda baasaa laala. Mootummaan jijjiiramuu qaba, kufuu qaba, mo'amuu qaba jennee amanna. Jijjiirreetis beeyne. Mootummaan kunis jijjiiramuu qaba. Uummata Oromootii fi Itoophiyaadhaan hin madaalu jenneet anuu kan hin paartii seene kanaaf mootummaa. Akka biyyaatti garuu biyya state jiguun hunda caala Oromoo miidha jennee amanna. State collapse Oromoodhaaf disaasterii guddaadha. The state of Ethiopia kufuun Oromoodhaaf kasaaraa guddaadha. Oromoo fi Oromiyaas fuudhee kufa. Disintegreeshinii hamaadha galchaa jennee amanna. Mootummaan jijjiiramuu qaba. Bulchuu hin dandeenye biyya rakkoo guddaa keessa galchee jira. Biyyatti garuu the state of Ethiopia itti fufuu qabdi. Amala isii durii ni miti. Olaantummaa garee tokkooti ni miti. Sirna abbaa irree nam tokko paartii tokko ni miti. Sirna haaraa new social contract. Sabaaf sablammoonni biyya sanii waliin ta'anii akkaataa itti bulchaniif waliin biyya bulchan irratti waliin mari'atanii negotiationiidhaan walii galtee haaraa heeroo mootummaa amma jiru kan bu'uura godhatanii waan fooyya'uu qabu fooyyeessanii kan dabalanii kan hir'atuu qabu hir'isanii jaaruu qaba jenneet amanna. Kunis immoo mucifachiifnaan dhiifama nu godhaa nuti garuu itti cichina. Garuu Itoophiyaadhaaf jecha Itoophiyaa tursiifna jennee lola saba tokko irratti illee hin bannu. Nuti Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi. Ethiopia haaraa hariiroo haaraa new social political and economic relation exploitative kan hin taane kan aadaan garee tokko irratti olaantummaa hin qabaanne kan namni tokko akka fedhetti irratti hin fincille sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa dhaabuutu Oromoodhaafis sabaaf sablammoota hundaafis isa ta'a jenneet amanna. Tanammoo ni jenna waan itti amannuuf waan saba keenyaaf ta'uuf
waan sabaaf sabmoota biraatiif ta'uuf jennee amanna. Kana taakuu takka warraa duuba hin deebinu. Kanaaf Itoophiyaa haaraa ijaaruu irratti ni hojjanna. Itoophiyaa haqa Oromoo, haqa Somaalee, haqa Amaaraa, haqa Tigree, haqa Walaayitaa eeyyu. Ka Walaayitaa Sidaamni agawu naannoo isaati irratti ittiin bulchu. Biyyatti immoo akka gumaataatti aangoo qabeenya qooddatee dirqama qooddatee hojjetu ni ijaarra jennee amanna jechuudha. Ka waboo hiikachiisuudhaan Baqqalaan sirriitti ibsee jira. Yeroo tokko tokko kijibni waggaa irra deddeebiin dhugaa fakkaata. Seenaa miti bara kaasa hojjetu. Waan dheengadda goone bara. Waan dho'isaan goone miti bara. Waan ifatti ta'e. Addi bilisummaa Oromootii fi mootummaan Asmaraa irratti walii galanii addi bilisummaa Oromoo shororkeessummaan irraa ka'ee paartii nagayaa ta'ee itti fufuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo ka Gimboo Sabaatti ka ONLF akkaataa DDR sadarkaa jedhamuun disaan demobilize reintegrate jedhamuun kan barbaadu qaama nageenyatti kan barbaadu hojii dhuunfaatti akka seenuuf walii galamee itti dhufan. Nuu miti kan kana godhe dhaabbilee lamaan mootummaa fi abaa'ootu walii galee dhufe. Akkasimoo akkasiin achi turtan argaa turtan ifatti bara. Abiyyi hin dhayne Asmara Warqinaaf Lammaan hin dhayne. Sanirratti kaayee miti addi bilisummaa Oromoo Finfinnee gale. Gale. Erga galee booda raawwachiisuu irratti rakkoon isaan gidduutti uumame. Rakkoo kanaan uummanni keenya keessattuu kan Wallaggaa rakkoo hamaa keessa seene. Warri har'a kuma nuqee kun bar rabbi sodaadha. Namni tokko achi gara galee ilaalaan ture nu gaafa nuti Wallagga dhaynu mootummaan hin jiru. Yeroo noo qabaman. Namicha kanatu ulaarra dhaqee bulchaa godina ulaatti dhaqee harka qabee fidee dubbisu ture. Complete anarchy ture. Namni keenya ni saamama ni ajjeefama. Kana hin dhaqinaa nu gaafa deemu. Eega dubbadha jettanii dubbanna. Hin dhaqinaa gaafa naaf inni kaanee deemnu. Hin dhaqinaa hin duutanii hin jedhu. Duutii biyya wajji hirriba uummata keenya hin dhiifnu jennetti itti murree hanga asoosaatti deemne. Uummata keenya hin dhaggeeffanne. Akkuma kanatti televizyinaan dabarsaa waliin mari'anne waan uummanni barbaadu. Uummata qofaa miti. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo ni dubbifne. Loltoota raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii Oromiyaa ni dubbifne. Bulchitoota ni dubbifne. Manguddoota ni dubbifne. Qeessota ni dubbifne. Sheekota ni dubbifne. Dubbifnee hin dhiifne. Saba Oromoo qofaa miti. Asoosaa dhahinee sabaaf sablammoota dubbifne. Rakkoo amma matakkalitti uummata wal ficcisiiftu kana. Ummata bal'aa bakka pirezidaantiin naannichaa jirutti ummata sablammoota hunda walitti qabnee mari'achiifne. Waan agarre gabaasaan qopheessine bakka Abiy Ahmed, Lammaa Magarsaa, Biraanuu Juulaa, Daawud Ibsaa, Leencoo Lataa, Mararaa Guddinaan waan jiraate yaadadhu bakka namni kun hundi jirutti gabaasa dhiyeessine. Gabaasa dhiyeessine maal jenne haalli kun furamuu baannan rakkoo hamatu uummata keenya irra ga'uuf deema. Sabaaf sablammootaanis walitti buuna. Rakkoon kun furamuu qabaa. Furaa jenne bakka isaan jiranitti. Mari'atanii deebi'anii nu yaaman. Walii gallaa gabaawwan isin jettan kanaan iyyaa. Gaafa kaan dubbii abbootii gadaatti kennanne jaan. Anni hin jiru gaafan fila yeroon filamu san. Abbootii gadaa haadhotii siinqee hayyootarraa akkasumas warra siyaasaarraa ummannii fi mootummaa fi abaa'oo wal ta'anii kaayan nama 71 akkas achi keessatti hirmaate hojii dirqama nutti kenname hin raawwanne. Waraana kan gale galchine kanaaf hin dhiifne gabaasa hojii kana tokko tokkoon PowerPoint qopheessee ture projektarii dhabdan malee tokko tokkoon qabna kana viidiyoo audio everyone mallattoo everyone of it ragaasaa qabna jechuudha. Kanaaf nuti waan Oromoof Oromiyaaf ta'a jennee amanne dirqama uummanni nutti kenne ni raawwanne kan hin dandeenye immoo isiniifis hundaaf gabaafne jechuudha. Oromiyaaf ta'a jenneetti Oromoof ta'a jenneetti saba kanaaf ta'a jenneetti lubbuu teenya barsiifneetti. Lubbuu teenya osaa taatiif malee inni waan maal lafta hergee turte sun keessa ture. Boorana gaafa nan dhaqe waan yaalamaa ture.
waamee godhee dabarree we tried our best sagaleen akaafee diddee diddiimatti sagal akaafneeti ta'uu dinnaan qabsoo haareetti paartiitti makamneetti deemne jechuudha. Kanaaf rabbi jaa waan hin fakkaanne badiin fudhanne waan hin balleessin garuu ofirraa itti himna jechuudha. Ka dhimmi walloo gaafii keessaa dhufe jiru. Dhimma Oromoota wallootiif dhimma Oromoota Oromiyaa bal'oo adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. They are at grave danger. Kanaaf sochii siyaasaa goonu keessatti akka Arsiitti goonu, Harargeetti goonu, Baaleetti goonu, Wallaggatti goonu, Wallotti sochoonu jechuun dogoggora guddaadha. Gatii guddaa nu kafalchiise yeroo darbe kana. Gatii guddaa. Painful gatii guddaa nu kafalchiise. Kanaaf wal hubachaa of eeggachaa deemuu barbaachisaa. Kan waan jaasan irratti. Kabooda waa'ee Tigraay. Ka Tigraay gaari የተነሳው ጉዳይ በቀለ በደንብ መልሶታል። የትግራይ ህዝብ እኮ ጥቃት በደረሰበት ወቅት ከኦሮሞ በላይ ተጎኑ የቆመ በዚህ ደግሞ እንኮራለን በህዝባችን የሚያኮራ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የሚያኮራ አምነነው ህይወታችን ያሳዝንለት የኦሮሞ ህዝብ እውነት ያለው ለእውነት የሚቆም ፍትህ የተነፈገ ለፍትህ የሚቆም ፍትህን ደግሞ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላው የሚያምንና ለሌላውም ሳክሪፋይስ የሚከፍል መሆኑ በተጨባጭ አሳየ። ሁለት አንደኛው ቄሮ ኦሮሚያን ሲያቀጣጥላት የትግራይ ገዢ ቡድን ነበር ስልጣን ላይ ነበር። ወንድሞቻችን ወጣቶቻችን እንደ ሽንኩርት ሲከተፉ የትግራይ ጀነራሎች ነበሩ ሲያደርጉ የነበሩ። ህዝባችን ግን ስርዓትንና ህዝብን ነጥሎ በደንብ የሚያውቁ ስርዓቱን ሲያርበደብደው አንድ የትግራይ ተወላጅ ኦሮሚያ ውስጥ አልተነካም። አንድ እንደ ኦሮሞ ተወላጅና እንደ መሪ ሁሌም የሚያኮራኝ 99 ጊዜ ብቃጠልና ብሞት የማይቆጨኝ እንዲህ አይነት ህዝብ ከጀርባዬ እንዳለ ስለማቅ ነው። ለምን ነው? ሁለተኛ በኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ በደል ሲፈጽምና ጦርነት ሲከፈት የኛ ናቸው ብለን ከመንግስት ጋር አልቆምንም። ከፍትህ ጋር ነው የቆምነው። ከፍትህ ጋር አዳምጡ። አብይ አህመድ ኦሮሞ ነው፣ ወንድማችን ነው። እንደ ሌሎች ቢሆን ኖሮ ዘመድ ከዘመዱ አህያ ከአመዱ እንልና ከእሱ ጎን እንሰለፍ ነበር። እኛ ግን ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰለፈ። በዲያስፖራ ያለው በአገር ቤት ውስጥ ያለው እስር ቤት ውስጥ ሳይቀር በተቻለን ቁጥር ፍርድ ቤት በሄድን ቁጥር ለትግራይ ሴቶች፣ ለትግራይ እናቶች፣ ለትግራይ አዛውንቶች ተናገርን። የትላንትናውን ረስተን ሳይሆን ለፍትህ ስለቆመ እኛ ላይ ትላንት በደል ስለተሰራ ዛሬ በደል በእነሱ ላይ ሲሰራ አናጨበጭብም። ኢፍትሃዊነት የትም ሀገር ኢፍትሃዊ ነው። ኢንጀስቲስ ኤኒዌር ኢዝ ኢንጀስት ትሬት ቱ ጀስቲስ ኤቭሪዌር በሚለው ፕሪንሲፕል ታገልን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ልንወቀስ አይገባም። የትግራይን ኮዝ ስንደግፍ ጀስቲፋያብል በሆነ መልኩ ቲፎዞ ለመሆን አይደለም። ለትግራይ ህዝብ፣ ለኦሮሞ ህዝብ፣ ለአማራ ህዝብ፣ ለአካባቢውም ሰላም የሚያመጣው ምንድን ነው ብለን በማሰብ ነው። ለትግራይ ህዝብ ስንጮህ በአማራና በትግራይ መካከል ልዩነት አለና ለትግራይ ወግነን አይደለም። ለፍትህ ነው የምንወግነው። ሁሌ ጦርነቱ ትግራይ ላይ ተካሄደ፣ ወደ አማራና አፋር ተስፋፋ። የአማራም የአፋር ሴቶችም ተደፈሩ፣ ተገደሉ። ስለዚህ ፍትህ በሁሉም ወገን ስለተጓደለች ፍትህ በአማራም በአፋርም በጉሙዝም በቅማንትም በኦሮሚያም ለተጎዱ መሆን አለበት ብለን ነው የምናምነው። ይሄ የሚያስኮፋው ካለ ያ የራሱ ችግር ነው።
እኛ ጄኖሳይድ እኛ ስኮላሮች ነን፣ ፖለቲከኞች ብቻ አይደለም። የቃላትን ወይ ክብደት እናውቃለን። ዝም ብለን ብቻ እናንተን ለማስጨብጨብ የትግራይ ጓደኞቻችንና ባልደረቦችን ለማስጨብጨብ አንናገርም። ጄኖሳይድ ክላሲፊኬሽን ማድረግ ያለበት የኤክስፐርቶች የዓለም አቀፍ ኢንዲፔንደንት ኢምፓርሻል የሆነ አካል እንደ ኦኤፍሲ ደጋግመን የጠራ ነው። በትግራይም በኦሮሚያም በአማራም በአፋርም ለተደረጉ በደሎች ነፃና ገለልተኛ ዓለም አቀፍ የምርመራ ቡድን ተቋቁሞ የወንድማችንን የአጫሉን ግድያም ነፃና ገለልተኛ የሆነ አቋም ይመርምር ነው ያለው። ይሄንን እንላለን። በምርመራ ውጤት ባልተካሄደበት ጉዳይ ላይ ግን ዘለን በመግባት ነገሮችን ማወሳሰብ አንፈልግም። ከሬፈረንደም ጋር የተያዘው እኛ በሕገ መንግስቱ እናምናለን። በሕገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም ህዝብ የራሱን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አለው። የትግራይ በዚህ እናምናለን። ነገር ግን እንደ ኦፌኮ የአንድ የቡድን የበላይነት ዩኒተሪ ሲስተምም ሳይሆን መገነጣጠልም ሳይሆን ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት በብሔሮች መካከል መኖር ነው የሚሻለው። ለኦሮሚያም ለትግራይም ለሶማሌ መገንጠል ሳይሆን በአዲስ መልኩ ተደራድረን ተነጋግረን የምንገነባት አዲስ ህብረ ብሔራዊ ግንኙነት ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው የሚሻለን ብለን እናምናለን። ለኦሮሚያ እንላለን እኛ፣ ለእናንተ ለትግራዮችም እንላለን፣ ለአፋርም እንላለን፣ ለሶማሌም እንላለን። ምንም እንኳን ቁርሾ ቢኖረን፣ ምንም እንኳን ጠባሳ ቢኖረን፣ ከመነጣጠል ከመጨቋቆን ከመገዳደል መደራደር መነጋገር ይበጃል ብለን ነው የምናምነው። ይሄ ለሀገራችን ለህዝባችን ለሁሉም የተሻለው መንገድ ነው ብለን ድርጅታችን 25 ዓመት ሲታገልበት ነበር። እኛም በዛው አጽንተን የቀጠልንበት መሆኑን፣ ነገር ግን ሶማሌ የራሱን ሀገር አይመስርት፣ ትግራይ የራሱን ሀገር አይመስርት፣ ስለዚህ እንጨፍጭፈው የሚለውን ደግሞ አንደግፍም። እንደራደር ነው የምንለው። ከናፍ ኦሮሞ እዱ ገለቶማ መሪኒ ጎና ወሊና አሶይና asitti dhaabnu magaalaa hedduu biyya kana keessa deemna warra isin dandeenye tiraka keessa yaabbadhaati magaalaa biratti tola garra bakka leen dhiyaate tokkotti haa dabalu kan waan itti dhagama kiyya. Gaaffii sila obboleettiin keenya achii kaaftee miidiyaa irratti waliin arrabsinaa maaloo jedhu tokko Jawaar sirriitti deebiseera. Garuu waa tokko jabeessuu barbaada. Yaada adda addaa fudhachuun sabii tokko baruu qaba yeroo hundumaa. Daayivarsiitii baruu qaba. Kan gar tokko duwwaa fudhachuu, gar tokko duwwaa waliin deemuun aniif Jawaar waan irratti walii galuu qabna, waan irratti waliin galleellee qabna. Garuu wajjin jiraanna. Waliin rukunnu, waliin ajjeefnu, maal waliin goonu sirrii miti. Waliin jenna isa kanarratti waliin gallu, isa kaanitti garuu walii galleennee waliin adeemna. Amma warri sooshaal miidiyaa irraati duulan jiru miti. Isaanii jibba keenyaaf miti. Waa tokkoon isinitti hima, jala mureen isinitti hima. Jibba keenyaaf miti. Akka isaan barbaadanitti saffisa isaan barbaadaniin deemuu dadhabne. Komee nurraa qabu. Eessa jirtu? Maal hojjechaa jirtu? Abdiin keenya hoo kana isin immoo maal inni isin miila lafarra harkiftanii? Maal inni asiif achi jettanii? Yoo nuun jedhan yoo nu qeeqan maal rakkoonsa? Haa qeeqan, nu haa arrabsan, waan barbaadan jedhan. Akka wanni sila jedhe immoo nuyi immoo akka paartiitti immoo naamusa qabna. Akka barbaannetti deemnee nama tokko tokkoofis deebii kennuu hin dandeenyu. Dhaabbileef illee akka barbaannetti deebii kennuu hin barbaadnu hin deemu. Kanaaf isaaniin illee akka waan isaan faallaa keenya yookaan jibba keenya yookaan hinaaffaa keenyatti deemanitti hin fudhatinaa please. Akka kanatti hin fudhatinaa. Maaliif jaalala saba isaaniif qabaniif biyya isaaniif